Hai, nagaa jirtu. Ani Dirribaa Ayyaleen jedhama. Har'a egaa barumsa keenya giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo jedhuun walitti deebinee jirra. Mata dureedhuma kana jalatti mata duree addaa parts of speech isa jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. Parts of speechiin baay'ee mata duree murteessaa akka ta'e qabxiiwwan Grammariin afaan Ingilizii keessatti baay'ee murteessoo qabxiiwwan bu'uuraa ta'an akka jiran 8 akka jiran ilaallee turre. Isaan keessaa inni jalqabaa naawoniidha. Hangammaatti egaa akaakuuwwan naawonii adda addaa ilaalaa jirra. Barumsa kutaa 5 ilaalleerra hangammaatti innarraa 6ffaadha. Innarraa immoo egaa waa'ee parts of speech kana keessaa waa'ee naawonii ta'ee egaa innarraa mata duree material noun isa jedhu waliin ilaalaa jechuudha. Namoonni hangammaatti barumsa kana hin argin jirtan gara dugda duubaatti deebitanii YouTube irraa maqaa YouTube chaanaalii Dirree Afaanii Tube jedhuun yoo ilaaltaniif hangammaatti barumsa kenname duraa duubaan 1-5 isa jiru ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa gara barumsa keenya irratti yeroo deebinu waa'ee material nounii ilaalaa jechuudha. Naawoniiwwan adda addaa ilaalaa turreerra. Material noun jechuun maal jechuudha isa jedhu otoo hin ilaalin barumsa keenya guyyaarraa noun jechuun maal jechuudha isa jedhu baay'ee hubachuun barbaachisaadha. Sababiin isaa waa'ee naawonii hubanneennaan akaakuuwwan naawonii isa kanaa isa sanaa jennee hubachuudhaaf nu rakkisu waan ta'eef. Kanammoo waa'ee naawonii gadi fageenyaan hubachuudhaaf ammas gara duubaatti deebinee keessumaa barumsa kutaa 1ffaa yoo ilaalleef baay'ee nu galuu danda'a waan ta'eef isa sana akka ilaaltaniif gamanumaan isin yaadachiisuun jaalladha. Egaa mata dureedhuma isaarraa arguun akka danda'amu barumsi keenya guyyaarraa waa'ee material nouniti. Material noun jechuun maal jechuudha isa jedhume ibsuma isaarraa ilaallee gara gadi fageenyaan ilaaluutti ceenaa jechuudha. Material nouns are names of materials or substances out of which things are made. They are either found in nature or created by humans. jedha. Naawnoota akkamiiti maqaa eenyu fa'iif kennameedha material noun jedhamanii warri beekaman immoo eenyu fa'iif maqaa isa kennameedha wanti nu yaaduun irra jiru. Ibsa isaarraa akkuma arguun danda'amu wantoota materiaalota yookaan sabistaansota adda addaa jiru deebi'eemmo wanti kan biraan isaanirraa kan hojjetamu jechuudha. Wanti kan biraan meeshaawwan adda addaan isaanuma jiran kanarraa immoo deebi'ee kan hojjetamu. Materiaalonni kun itti fufee qabxii masa kana kutaa qabxii booddeessa jiru yoo ilaalle they are either found in nature or created by humans. Wantoonni warraa hojjetaman kun immoo yookii uumamumaan warra jiranidha. Itti fufnee eenyu fa'i isaan isa jedhu qofaatti adda baasnee ilaalla. Yookaan immoo namaan kan hojjetaman ta'uu danda'u. Amala isaanii keessaa immoo material nouns are uncountable. We cannot count because they are in the form of liquid, semi-liquid or solid. Bifi isaaniitti hin jiran immoo amalli isaanii warra waa'ee countable fi uncountable noun ilaallee turre material noun kun amalaan immoo hin lakkaa'aman uncountable noun ta'u. Kanaaf seera uncountable nouniitiin barreeffamu yeroo barreeffaman giraamerii afaan Ingilizii keessatti barreeffama keessatti wantoota kana yeroo dhimma itti baanu seera uncountablein nu ajaju eegnee dhimma itti baanaa jechuudha. Maaliif hin lakkaa'amanii isa jedhuuf immoo bifi isaan ittiin jiran uumamaan isa jiraatanii namnis kan tolchaa ta'anii bifa dhangala'aa yookaan immoo semi liquid dhangala'aadhas dhangala'aa mitis jiidhaam wayii ta'anii yookaan immoo bifa solidiitiin bifa qabatamaa ta'een jiru waan ta'eef isaan kun immoo hin lakkaa'amanii jedha seerri isaa. Eewufa isaan isa jedhu yeroo itti fufnee ilaallu mee categories of material nouns isa jedhu immoo yoo ilaalleef eenyufa isaan
warri amma jenne gaa tokkoffaa uumamaan jiru yookaan achi namaan hojjetamanii jenneerra. Amalli isaanii immoo uncountable dha jenneerra. Fakkeenyaaf material noun keessaa inni jalqabaa eenyu fayyisa jedhu yoo ilaallee fi material nouns from nature uumamaan warri jiran fakkeenyaaf warra akka warqee, aduu, air, water, fire, gold, iron, rock, sand, rain, salt isaan jedhaman kuni uumamaan warra jiran bifa kanaan wantonni akkasii warra jiranii material nouns jedhamanii beekamu. Tokkoffaa uumamaan warra jiran ta'uun isaanii hubachuudha. Lammaffaa immoo uncountable dha jarreen kun. Uncountable nounota waan ta'anii fi yeroo barreeffama keessatti dhimma itti baanu seerri uncountable ajaju eegamanii dhimma itti ba'amu jechuudha. Warra uumamaan argaman wantonni akkasii maal jedhamanii beekamu material nouns dha jechuudha. Warra uumamaan argaman. Inni lammaffaan maddina material noun immoo maal ta'uu danda'a? Material noun from animals. Warra bineensotarra argaman fakkeenyaaf kan akka buphaa, kan akka foonii, kan akka gogaa itti fufee isaan jiran kun hundumtuu immoo warra bineensotarra argamanidha jechuudha. Isaan kunis material nouns jedhamanii beekamu bifa kanaan warri kaa'amanii jiranis. Maddi material noun inni gara biraan immoo material nouns from plants warra mukeetii adda addaa irraa argamanii jechuudha. Isaan immoo gabatee kana keessatti akkuma arginu warra akka jirbiifaa, warra akka mukaa, itti fufee raaber, koffii, buna, nyaata, zayita. Isaan kun immoo warra mukarra argaman bifa kanaan isaan jiran kun immoo maal jedhamu? Material nouns from plants mukarra argamu mukeetirra argamu garuu material nouns jedhamu jechuudha. Inni adda biraan maddi material noun maal ta'uu danda'a? Akkuma jalqaba irratti dubbachuu danda'e yookaan uumamaan jiru yookaan immoo nama hojjetaa jenne isaan kun immoo wanta tokkorraa wanta silumaa jiru uumamaan jirurraa namni immoo deebisee hojjete akka isaan jiraatan kan taasise jechuudha. Fakkeenyaaf warra akka chookiin maalirraa hojjetame? Wanta irraa hojjetame qaba. Limestone irraa hojjetame. Fakkeenyaaf uffanni maa irraa hojjetama? Jirbii fa'i irraa hojjetama. Cheeziin, alkooliin, asiidiin, keemikaal adda addaa maalirraa hojjetamu? Duuba isaanii wantonni uumamaan turan jiru isaan irraa immoo namni deebisee hojjete akka isaan argaman godhe. Isaan akkasiis egaa namaan kan hojjetaman ta'anii material nouns jedhamanii beekamu. Egaa akkuma nounota warra uncountable jenne isaanis seera uncountable eegamanii barreeffama keessatti kaa'amuu jechuudha. Isa kana baay'ee cimsanii hubachuun murteessaadha. Mee fakkeenyaan immoo tokko tokkoon yoo ilaalle material nouns from nature warra akkamiiti amma ilaallee darbine waan ta'eef these are material nouns that are related to nature dha. Warra uumamaan walitti hidhamanii uumamaan jiranidha. Kan namni hojjete otoo hin ta'in siluma uumamaan warra jiranidha jechuudha. Fakkeenyaaf tarreessinee dabarree amma immoo mee bifa himaatiin ilaallu. The athlete bought a golden watch. Atleetichi sa'aatii warqeedhaa bitee. Amma warqeen maalirraa sa'aatiin warqee maalirraa hojjetame? Warqeedhaa hojjetame jechuudha. Warqeen uumamaan jira. Sa'aatiin warqee immoo warqeerraa hojjetame jechuudha. Kanaaf goldiin wanta uumamaan jirudha jechuudha. The cup is made of silver. Kubbayyaan maalirraa hojjetame? Silverirraa hojjetame jechuudha. Silveriin jira uumamaan jira. Warra natureedhaan jiranidha. Inni kun immoo irraa hojjetame jechuudha kubbayyaan immoo. Inni gara biraan material nouns from animals warra bu'aawwan bineensaa warra ta'anidha jechuudha. Warri kun immoo bineensota wajjin walitti hidhamanii kan jiran ilaallee turre eenyuuf akka ta'an amma immoo mee himaan ibsuudhaaf yaalla. Hen does not lay egg. Indaaqqoon ishee buphaan buustu hin hanqaaqxu jechuudha. Amma gaa buphaan iddoo kanatti material nounidha uumamaan jira waan ta'eef bineensa irraa immoo kan argamudha. Lukkuu irraa argamee jechuudha. Honey is good for calf. Dammi qufaadhaaf gaariidhaadha.
dammi kanniisarraa argame jechuudha. Dammi maqaan jedhu bineensarraa argame material noun jedhamee beekamaa jechuudha. Itti fufnee material nouns from plants warra mukeetii adda addaa irraa argaman. This category of material nouns include words related to plants warra mukeetii jin walitti hidhamanii jiranidha. Isaan kun immoo jechuudha fakkeenya yoo ilaalle the chair is made up of wood. Marcumni maalirraa hojjetame? Wood irraa hojjetame. Marcumni jira woodiin egaa plantii uumamaan jirudha waan ta'eef muka kanaaf material noun jedhamee beekamaa jechuudha. Could you please make me a cup of coffee jedhanni kun immoo egaa bunni jira. Bunni bu'aa mukaati waan ta'eef biqiltuu adda addaa irraa kan argannu keessaa bunarraa kan argamu biqiltuu bunarraa kan argamu buna waan ta'eef bunni iddoo kanatti material noun jedhamee beekamaa jechuudha. Inni itti aanu sadaffaan these sheets are 100% pure cotton. Inni kun immoo waa'ee jirbii dubbata. Jirbiin bu'aa mukaa yookaan baalawwan adda addaati waan ta'eef material noun jedhamee beekamaa jechuudha. Egaa isaan kun immoo irraa mukeetii adda addaa irraa argamanidha. Bifa kanaan warri jiranis material nouns jedhamanii beekamu jechuudha. Asattaan yoo ilaalle immoo namoonni harka namaatiin hojjetamu yookaan uumamaan jiru yookaan namatu kan tolche ta'a material nounii jenneera. Naunoota warra namaan hojjetaman keessaa immoo ibsa isaa yoo ilaalle ammas irra deebinee the materials which are created by humans are called man-made material nouns jedha. Warra harka namaatiin tolfamanidha. Akkas jechuun wanti isaan irraa hojjetan jira. Wanti uumamaan jiru tokko jira jechuudha. Fakkeenyaaf the clothes is made of cotton. Uffatichi jirbiirraa akka hojjetamedha. Jirbiin jira uumamaan jira. Namni immoo maalirraa hojjete jechuudha? Uffatarraa hojjete jechuudha. Clothes egaa iddoo kanatti maal ta'a jechuudha? Material noun jedhamee beekamaa jechuudha. Inni itti aanu chalk is made up of limestone. Chalkiin immoo maalirraa hojjetame? Limestone irraa hojjetame jechuudha. Chalkiin namtolcheedha jechuudha. Kanaaf waan warraa hojjetame jennee dubbannee turre waan ta'eef chalkiin jedhu kun iddoo kanatti egaa material noun jedhamee beekamaa jechuudha. Egaa isaan kunis akkuma irra deddeebinee dubbachaa jirru naunoota akkamiiti isa jedhu egaa akkuma ibsaa jirruudha. Uncountable nounii ta'u waan ta'eef seera isaa eegamanii dubbatamus yeroo dubbannus yeroo barreessinus akkasitti dhimma itti ba'uun gaariidha. Otoo haasofnu namni tokko maal la gaafatee ture an xiyyeeffannaan koo waa'ee dubbannaa yookaan spokenii barsiisuu miti. Ingiliffa akkasitti dubbata, pronunciationiin isaa akkasitti ittiin nama wajjin walii galuudhaaf haasoftu jedhee waa'ee haasaa afaan Ingilizii barsiisaa hin jiru. Xiyyeeffannaan koo addumaan waa'ee giraameriiti. An waa'ee barreessuuti. Kanaaf immoo wanta irratti xiyyeeffadheef yeroo tokkos dubbadheen ture jalqaba irratti akkaataan dhimma itti ba'iinsa giraamerii afaan Ingilizii dhaloota ammaa keessumaa biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti baay'ee gadi kufaa jira waan ta'eef jalqabaa kaasnee hamma tokko afaan ittiin hubachuu dandeenyuun yoo waliif dhiyeessine akkaataa barreeffama keenyaa fooyyessaa yoo deemne hin gargaaraadha. Fakkeenyaaf har'a yoo sadarkaa digirii lammaffaatti yoo ilaalle namootni baay'een qorannaa isaanii waraqaa qorannaa isaanii of danda'anii barreessuu amma dadhabanitti ga'aa jiru. Garuu suuta jennee jalqabaa kaane yookaan bifa kanaan barumsa walitti fufiinsa qabu yoo waliif dhiyeessine hordofaa deemne dandeettii yookaan aadaa barreessuu keenya yoo guddifne inni kunis karaa gama ofiisaatii jireenya keenya keessatti qooda inni taphatu guddaadha waan ta'eef an xiyyeeffannaan koo giraamerii afaan Ingilizii irratti ta'uusaa akka hubattaniin barbaadaa jechuudha. Mee egaa irra deddeebi'ee dubbadheeraa rules of material nouns wanti jedhu jira. Attamitti dhimma itti baanaa waa'ee artiikilii dubbata iddoo kanatti fakkeenyaaf an countabiliidha jenneerra waan ta'eef isaan kana fudhatu jechuudha. A and Z are not used with material nouns jedha. Fakkeenyaaf I drink milk daily. I drink a milk daily jennu yookaan immoo a milkiis jennee sentensii jalqabuus hin dandeenyu. Milkiin yookaan qofaasaa dhaabbachuu danda'a yookaan achi immoo sentensii keessatti bifa kanaan dhimma itti ba'uun hin danda'amaa jechuudha. Isatti fufu yoo ilaalle the material nouns are uncountable
But in case the material noun is countable, we can use if animmo. Keezota nuyi ittiin itti gargaaramuu dandeenyutu jira. Kallattiidhuma qofaa isaanii warra tarreeffaman material noun dura yookaan ani gashine otoo hin ta'ini yoo isaan bifa isaanii jijjiirratanii bifa kanaa nama fakkeenyaaf I bought a silver watch. Maayinni sa'aatii silverii maqaa biraa ta'e dhufe waan ta'eef maqaan kun immoo sa'aatii silverii tokkoon qabaa, lamaan qabaa, sadiin bitee, afuriin bitee jechuu dandeenya. Kanaafi immoo article immoo countable noun wajjin adeema waan ta'eef bifa kanaan yeroo inni countable noun ta'u garuu articleota dhimma itti ba'uu dandeenya jechuudha. Qofaa isaanii yeroo isaan jiran garuu jalqaba isaanii irratti article gashinee dhimma itti ba'uu dandeenyu jechuudha. Words like some can be used in few cases. Baay'ee keezota muraasa keessatti immoo dhimma itti ba'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf I need some water jechuu dandeenya. I need some milk jechuu dandeenya. Yookaan immoo naawnoota warra kana fakkaatan gara biraa dura gashines dhimma itti ba'uu dandeenya jechuudha. Ruulota kanas adda baasnee beekuun baay'ee murteessaadha. Tokkoffaa material noun jechuun maal jechuudha? Isaan immoo eenyu fa'i akkamitti immoo dhimma itti ba'uun danda'amaa jennee qabxii kana sadan yoo hubanne waa'een material noun baay'ee haala gaariidhaan nuuf hubatamuu danda'a. Sadarkaadhuma naawnoota warra kaaniitti hubannaa keenya finnee barreeffama keessatti dhimma itti ba'uu dandeenya jechuudha. Egaa barumsi keenya guyyaa irraa waa'ee material nouniif walii wajjin ilaalaa turre hanga ammaatti kan ture fakkaata. Isa dhuftu yeroo ittaanu jechuudha. Naawnoota keessa qabxii isa dhumaa godhee kanan kaa'e waa'ee collective nounii walii wajjin ilaalla. Hanga sanatti egaa akkuma irra deddeebi'ee yeroon barumsa koo xumuruu dubbachaa jiru barumsa kana social media keessan adda addaa irratti Facebook irratti yoo share godhattan bakka inni jirutti yoo like gootan akkasuma immoo akka namoonni gara biraan barsiisotas ta'uu danda'u kan sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas ta'uu danda'u dhimma itti ba'aniif immoo isinis immoo akka argitaniif yeroo yerootti akkasiin qaqqabuuf yoo subscribe gootan isin afeeruun jaalladhaa waan nu hordoftaniif galatooma yeroo dhuftu walitti deebina jechuudha. Nagaatti tura. Bye bye.